ishee si jibbite Maltaate relkaashee maaltu irraa fixe harree damoo gaangee moo maaltu ishee dhiite nama akka ishee duroo qarshii 5 bite siifoo siif dabalee hodhuu qarshii 10 hin fuudhatinnisi na jalaa si buutan anis gateen galuu morma koo haa kuutan kut shak 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 taane jaalalti kee natti taale annamni maana jibbaa deebisataan wallaalee garuu gaaffiin qabaa si maaltu si dhalee namarraan dhaladhee sanyii namaa ta'ee jalaala ishee qofatu qalbii naroora'ee ani ishee hin dhiisu osoo taankiin ba'ee kanaafan si shakkee ati namaa miti funyoon qalloon silaa lubbuu goota miti ishee siif hin taatu barbeekkadduuniti yaaduu maadhamaata ishee jalaati namni bineensa olii akka jiru ni beekta gangeen ni dhala jette abdii danni eegda hin eegini dhiisi gangee yoomuu nalu abdii kee kutadhu namni du'een galu akkasitti namne hayyuu koo hacaalu kanaaf jabeessa isaanii kan jaalu dhibbaa fi 50 10 fi 5 si bituuf qophaa'ee onnee keenaaf banii amma hoo gammannee qonnaa tolu taalii beenu kaa hin deemnaa meenaa fudduu galii ana eenyuuf dhiistee isa fuutee galtaa as kottu gara koo waan baay'ee argatta ganama yoo gammaddees galgala ni salphata anoo siifaan kennaa hodhuu qarshii 10 gaafa qarshii dhume jaalaltis ni dhuma osoo kana beektu atiin guurtaa dhibbaa gaafa qarshii dhume namnammoo si jibba maloon guurinniisi hundaarraa 50 akkamiin dhalli namaa qarshiin jijjiirama raajida qarshii nama bitee anoo fuudhe galuuf ka'e kunoo qarshii 1,165 haadha jaalalaa miti haati qarshii kottu kaa gammachuu guddina kiisingina jiniini